gandam onjaa jedhamtu keessatti akka dhalatteedha. Kanan manguddoo abbaa faajjiin abbaa saambii jedhamanirraa hubachuudhaaf dandeenye. Manguddoon kun umuriin fagaatanii kan isaan jiran. Kanaan alattis fira Mahaabuubaa yookaan bililleetiin odeeffannoo isheetiin wal qabatus dhufaatii qomoo bililleerraa jalqabuunan gaafadhe. Dhufaatiin qomoo bilillees yoo ibsan namoonni sadi golbee bachuu gosoo gijjoo geeffoo raachoo jedhamanii tarreeffaman gara bachoo ka'anii dhufan jedhu. Jara kana keessaas immoo golbeen namni jedhamu naannoo ganda onjaa bakka dubbaa jedhamu qabatee taa'ee mana ijaarrateen ilmaan afur maqaan isaanii Araddoo golbeen, Galatoo golbeen, Baalee golbeen akkasumas Qaalloo golbee jedhaman argachuudhaaf akka danda'e manguddoo abbaa faajjii abbaa saambiin natti himanii jiru. Kana keessaas ilmi quxisuun inni Qaalloo golbee jedhamu ilma maqaan isaa Sannaa Qaalloo jedhamu argate jedhan. Sana booda namtichi sun guddatee gaa'ilaaf qaqqabee fuudhee ijoollee dhiiraa afurii fi durba lama waliigala ilmaan ja'a horate. Buubaan Sannaa, Guutamaa Sannaa, Ashim Sannaa, Ifaa Sannaa, Bilillee Sannaa, Itaatuu Sannaan immoo ijoolleewwan isaaniiti. Umriin koo gaafa xaaliyaan immoo dhaladhee waggaa tokkooti. Waggaa shan moo'ee deeme egaa nama waggaa ja'an taa'ama mootummaa taatiin waliin. Waa'ee kaa hundeen keenya ka'ee sila golbee bachootii fi mosoo gijjoo gifoo raachoo gootoo gudoo arfan kan abbachoon irraa ka'ee dhufe. Sanyiidhaa kun? Jarrammaa darii dhufnee innuma amma jirru kana geenyu golbee achi qabate. Achirra gaa safarree achuma kaakayyuun keenya addas achuma hin jiran. Dhufee golbee kun egaa ilmaan nama afur godhate ammas Araddoo golbee, Galag golbee abaabayyuu kooti. Baalii golbee, Qaalloo golbee godhate. Ilmaan Qaalloo kana akaakayyuu Qaallootis Mahaabuubaa Saannaa Qaalloo jedhaman immoo nama guddaadha. Nama biyya bulchuu biyyaa isa biratti kan dubbatudha akka Oromoo. Kunotoo kanaan jiru guyyaa tokko raajiin tokko ta'e loltoonni yookaan namoonni achii fi asiin isaanii hin beekamne waraana hedduun dhufanii naannoo mana obbo Sannaa iyyaafataa qaqqaban naan jedhan. Obbo Sannaanis waraana kana akka kabajaatti ilaalee lafti gara dhiyaatti waan deemaa jiruuf akka taa'anii fi bulan gaafate. Namoota naannoo fi firoota isaa immoo dhangaa yookaan affeerraan nyaataa yookaan irbaatni akka qophaa'u namoota naannoo isaa ajajuun keessummoota kanaan boqodhaa jedhee nama ajajaa waraanaa kanaa nama maqaan isaa Damissee jedhamuttis himee teessise. Nyaanni qophaa'e ummataan dhiyaate akka nyaatamu taasifamuu jalqabe. Iddootti dubbiin tokko immoo dhalate. Kunis ijoolleen durbaa lamaan obbo Sannaa, Bilillee fi Itaatuun gara waaree boodaa bishaan waraabuu laga deemanii hanga ammaatti akka hin galle odeeffannoon isaan dhaqqabe. Ijoolleen kun immoo loltoota yookaan waraana kanaan fudhatamuu hin oolan jedhamanii waan shakkamaniif obbo Sannaan ajajaa waraanaa kanaan loltoonni kee meeqaa jedhanii gaafatan. Kan ta'e hundaayyuu itti hime. Damisseenis gaaffiin deebisee maaliif jedhee dalga barbaade. Yeroo kana haalli namichaa waan ittiin tolleef ijoolleen koo loltoota warra kanaatiin fudhatamuu hin oolan jaratu dabarse jedhee ummataa fi firootatti dubbiin rakkisaa ta'uu fi waraana yookaan lolaaf akka of qopheessan halkanuma sana waliin ga'e. Kana booda lafti dhiyee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8tti wanni hin yaadamne ta'e. Namni nama bulchuu danda'u achi jennaan dhufe laawwata dira guure. Ishi jedhanii masgida gartiitanii ijoolleen wagdira jirti isaan biddeena bulchi kan ajaju biyyaan baate biddeena fidaa. Saanna. Abbaa mucatti. Biyya ajajatee irbaata fidee maaddii tarraa urraatti wata dargee meeqaa biddeena amma ga'ulisanii ol kennaa'e. Sanna tokkas jedhe. Eenyuun jedhaara? Damuseedha. Waan waraanaati yoo. Damuseen eenyuudhanni? Sidaama. Amborraa dhufe. Daangaa darbee dhufe. Amborraa dhufe daangaa deemsa waan jala jalaaluu deemu maal beekna akka madaawwannaa nama daawwatamu kanaafu. Kanaan dhufe. Sanna bira dhufe. Sanna yeroo sana naannoo sana bulchaa ture? Jaarta biyyaa. Achumaan immoo nama masgiida qabu ni kan golgoma ofii bula malee masgiida qubaatti hin qabu kan waan keessummaan bulu. Keessumaa bulchuu sana danda'a jedhee nama agartiif naan dhaqna bulchaa jedhee ishee jedhanii taqabbalanii wata darbii waan nyaatu hin qabu gaanii kan irbaata koo diwaannaa hojjetama. Biyya irraa waame immoo biyya fidaa jedhanii biyya ajajate. Biyya irbaata kana guuree fidee. Sanna tojeji. Ijoolleetti dhaban. Inni isaan gaafa. Sanna eenyu jedhama? Saannaa Qaalloo jedhaayi. Sanna Qaalloo. Haala kana maal godhugaa gaafataniiru inni wata daa'imuu mudideedha. Ijoollee jedhaan ammoo biyya deemaati waan surree hidhatee jiru dhiira waan jedhamu waraana keessan qabaatee atitti na dhiyaadhaa jedha. Ijoollee koo deekeetti afiddu waliin baaftu.